Kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota faana keelloo nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu. Qophii keenya irraan mata duree Itoophiyaan carraa of baraaruu hedduu ofitti cufuu jabeessuu jedhu jalatti waan qindeeffannee isin biraan geenya. Hanga dhumaatti obsaan nu caqasaa jechaa qophichi kunooti. Kalloo Media. Impaayirri Itoophiyaa yeroo ammaa haala hammaataa egeree ishee yaaddessuu keessatti kufaa jirti. Wanti guddaa nama ajaa'ibu ammoo leellistoonni ishee kanneen ni dhimmamnaaf jedhan waan kufaatii irraa ishee hambisuu dalaguu irraa madaa isheetti bal'isuun dhibee daranuu lubbuu keessaa baasuu dabalaa fi bulaa jiran. Haala ammaa kanaan ka'aa furmaataa xixiqqoon jirtuuf sunuu ilmaanuma ishee kanneen hin miyyee Itoophiyaa malee sombi keenya arganee onneen keenya dhiiga raabsu jedhan waan kufaatii impaayiraa saffisiisuu dalaguu jabeessaniiru. Carraawwan akkanaa ammoo qabsaa'ota walabummaa kanneen biyya birmadduu ijaarrachuuf akkasuma saba bilisaa horachuudhaaf qabsootti jiraniif biiftuu ganamaa ta'eera. Biyya tokko haala bulchiinsaa isaa ilaaluun waraanaan yookaan siyaasaan bulaa jirti jechuu dandeenya. Siyaasaa jechuun tooftaa aangoo ofii ittiin tirkfatan yookaas ammoo tooftaa qabsaa'anii ittiin bilisooman jechuu dandeenya. Siyaasni injifataa sagalee hin qabne kan hafuura dhofkatee hidda isaa gadi fageeffataa deemu. Bulchiinsi biyya tokkoo siyaasa gargaaramuu yoo baate umuriin aangoo isaa gabaabbachuuf hiree bal'aa argata. Siyaasni sigigaannaan humna jalqaba. Humni jalqabnaan ammoo dallansuu uummataa dhalata. Dallansuun uummataa gaaffii mirgaa kaasa. Gaaffii mirgaa harkatti ukkaamsinaan ammoo fincila dho'a. Kanaaf taatee dhiyeenya Madagaskar, Taanzaaniyaa fi Kaameruun keessaa dhaga'aa jirru fakkeenya godhachuu dandeenya. Adeemsi fincila Afrikaa keessaa hedduun kanumaan eegale. Bulchiinsa siyaasaan laaffatee humna waraanaan dhaalame. Rakkoo waraanaan waan hundaa raawwachuu ammoo dallansuu uummataa irraa jala akka dhalatu taasise. Biyyoota Afrikaa abbootii irreen badhaate keessatti afaan qawwee yaadaa fi akeeka ofii guuttachuu yaaluun bulchiinsa jiru hundaa harka waraanaatti galchuun daranuu babal'ate. Haalli akkanaa ammoo uummanni amma bara kana ga'ee jedhee waa akka falmatu taasiseera. Biyyoota Afrikaa hedduutti utuu yaadamin dingata abbootii irreetti warraaqsi dhalate. Warraaqsa kanaaf garuu sababaan abbootiidhuma irreeti. Abbootiin irree uummata saamuu, jiitessuu, dararuu, qabeenyaa isaatti seera garaa garaa baasanii saamuun fincila dhoosa. Waan Itoophiyaa keessaas kanuma. Har'a Itoophiyaan ulaa milkaa'inaa hedduu ofitti coccofaa jirti. Dallansuun uummataa sirraa jala suuta suutaan dabalaa adeemeera. Inumaa biyyattiin of baraartee itti fufuuf carraawwan hedduun kennameeraa fi carraawwan kun qaamota Itoophiyaan duraa cufataa jira. Kunis ana beekaa fi maal fiddii irraa kan ka'u yoo ta'u, qaamoleen irraa akka waan uummanni uumaa gatii hin qabne dhiibbaa sirraan ga'uu hin dandeenyetti sochii taasisan kunneen egeree qaana'uu fi salphachuuf jiru. Madaan Itoophiyaa dabalaa malee fayyaa waan jiruun fakkaatu. Rakkinni lammiilee daranuu hammaate. Haalli kun dhaloota rasaasa hin sodaanne kan hidhaa fi doorsisaafumaa bakka hin laanne oomisha. Marii karaa nagaa rakkoo furuu fudhachuu diduun Itoophiyaan kennanii fudhachuu san keessummeessuu diduun biyyattii bittinneessuu irra ga'uu mala. Akkuma kana egeree qondaalota mootummaa biyyattii keessaaf illee qormaata olaanaa baadhattee as deema. Warri har'a karaa nagaa rakkoo akka furan kadhatamanii didan bor lafa lixaa dhabuuf da'oo mataa itti qabatan dhabanii rakkachuuf jiru. Kanarra dhaabbatamee Itoophiyaan carraawwan of baraaruu hedduu qabdu ofitti coccofaa jirti jechuu dandeenye. Barreeffamni Addis Istaandardi Gulaalaa torbanii jedhee baase har'aas kanuma raagessa. Walabummaan socho'uun dhabamee anatu hundarra beekaa riizoortiiwwan mimmiidhagoo fi dhugaa Itoophiyaa keessa jiruu ka jedhu barruun kun haala biyyattiin keessa jirtu haalaan caqaseera. Yeroo lammiileen biyyattii walabummaan socho'uu dadhaban mootummaan fudhatama hundee ta'ee dhaba. Har'a Itoophiyaan walabummaa sochiitiin illee biyya qoodamtedha. Gaggeessitoonni biyyaa samii irraan yoo socho'an warreen bitaman jiraattonni ammoo lafatti sochii danqamanii jiran. Torbeewwan dhiyoo kana keessa muummeen ministeera Itoophiyaa fi gaggeessitoonni paartii badhaadhinaa olaanoon sagantaa gabataa laagabaat jedhuun kan ijaaraman riizoortiiwwanii fi bakka seena qabeeyyii hangafoo fagoorra jiran daawwatanii jiran. Sagantaan kun riizoortiiwwan akka halaalaa kellaa, gorgoraa fi dhiyeenya kana kan ijaarame kan ijaarsa piroojeektii holqa soofumar kan of keessatti qabatudha.
Ijaarsaawwan misoomaa kunneen bakka dahannoo fi qubannaa turistoota kanaa hundeen fooyyessanii jijjiiruu qofaa utuu hin taane lammiilee biyyattiis Itoophiyaa akka daawwatan kataa'isan jedhamanii dhaadheeffaman. Akka yaadaaf silaa ijaarsaawwan kunneen hiikoo turizimii hawaasaa akka utubaniif jedhamee yaadame. Haala lafa jiruun garuu ijaarsaawwan kunneen akka waltajjii mul'isa jaalala biyyaa tokkummaa fi badhaadhinaatti kaa'amanii jiran kun garuu dhugaa lammiileen biyyattii keessa jiraniin kan walliitudha. Hedduun lammiilee biyyattii biyya ofii isaanii kana keessa tasa walabummaan socho'uu hin danda'an. Muummeen ministeera Itoophiyaa wayita dhiyeenya paarlaamaa biyyattii irratti haasawaa taasisan nuun akka konkolaachisaa laadaa taaksiitti biyya hin bulchinu, akka konkolaachisaa atoobisiitti jechuun cigoon dubbate. Kunis gaggeessi Itoophiyaa to'annoo mootummaa isaanii jala jira jechuuf akeeku mul'isa. Garuu lammiilee biyyattii hedduudhaaf kun gadda guddaa itti kaasa. Gaggeessaa mootummaa isaaniitiin oofamuu kana jalatti tooraawwan geejjibaa Itoophiyaa keessaa hedduun zooniiwwan sodaa, saamichaa fi kalaamsha'an ta'anii jiran. Salphumatti wal yaadachiisuuf jecha fulbaana bara 2025 kana muummeen ministeeraa hooggantoota dhimma nageenyaa walitti qabuun dhimma nama karaa baadiyyaatti ukkaamsanii butuun maallaqa fudhachuu, saamichaa fi kaan irratti marii gaggeessanii jiran. Ibsi marii gaggeessota nageenya biyyattii waliin taasifame kun namoonni walabummaan socho'uun badhaadhina biyyaaf gaarii ta'uu eeree qaamoleen kun taateewwan akkasii to'achuuf akka socho'an gaafate. Dhugaa waan kanaa lafa jiraachuu amanuun waan gaarii ta'ee ergasii taateen kun immoo ittuu caale. Biyya daandii isaa irratti sochiin itti hoggurame konkolaachistoota Itoophiyaa. Sararaawwan imalaa daldalaa fi imaltoota keessumaa kan naannoo Amaaraa, Oromiyaa keessatti haleellaawwan namoonni butamuun daandiin cufamanii turuun taatee ifaadha. Caamsaa bara 2025 keessa qofaa naannoo Amaaraatti konkolaachistoonni konkolaataa fe'umsaa 30 ol butamanii jiran. Taateewwan wal fakkaataan kaanis naannolee biraatti mudataniiru. Daandileen hedduun guyyootaa fi darbees torbanootaaf cufamanis jiran. Dhiyeenya kanas Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa daandiiwwan cufamuun labsiin sochii yeroo irratti hundaa'u dhorkuu fi rakkoon nageenyaa babal'achuun walabummaa sochii lammiilee biyyattii irratti miidhaa geessisuu ibse. Kanaanis sochiin daldalaa fi imaltoonni baay'ee rakkachuu gabaasichi ibsee jira. Dhiyeenya sangaa'onni ministeera galii koree paarlaamaa biyyattii duratti Oromiyaa keessatti kellaawwan seeraan alaa dhaabbatan qaraxa seera maleessa bakka itti walitti qabaman ta'uu amananii jiran. Wanti kun ragaa jabaadha. Egaa kanaanis mootummaan federaalaa daandiiwwan ofii harkaa qabu sochii isaa sirriitti hin qabanne jechuu dandeenya. Kanaan wal qabatees waajjiraaleen ministeera lamaa jechuunis ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannoo fi ministeerri geejjibaa loojistiikii qorannoo gaggeessaniin biyyattiin bakka adda addaa kellaawwan to'annoo seeraan alaa dhaabbataan 237 ol jiraachuu ibsa. Kellaawwan kanas ka bulchan humnoota poolisii naannoo, kamilishaa fi bulchiinsaawwan yoo ta'an maqaa dargaggeeyyiif hojii uumuu jedhuun ramadaman jiraachuun seerameera. Yaadni muummicha ministeera biyyattii konkolaaticha utoobisii tokkoomtee deemaa jirti jedhu garuu dhugaa daandii biyyattii irra jiruun waladda. Waldhiittaa yaadni kun dhugaa lafa jiru waliin qabu baruuf fuula miidiyaa hawaasaa የሾፌሮchi dimsi sagalee konkolaachistootaa jedhu ilaaluun mul'achuun gahaadha. Fuulli kun bakka miidhaan garaa konkolaachistoota irra bifa hedduun ga'u irratti eeramu ifoomsa. Konkolaachistoota kanaaf imalli martinuu falmii aggaamii miidhaa isaan irra ga'u dura wallaansoon wal qabanii dhaabbachuuti. Aangaa'onnii fi warri carraa olaanoo lammiilee biyyattii keessaa qabu wal ga'ee soofumarii fi ijaarsaawwan kaan geejjibaawwan tajaajila balalii kennaniin deeggaramee suuraa ka'uuf qoqqommoodu warreen tajaajila meeshaalee fi jiraattota imalchiisan garuu rakkoo keessa jiran. Seenessi tokkummaa fi biyya ofii abuuruu jedhu kana keessatti uggurame hafa. Mootummaan sochii kana ilaalchisee sirna kabaja garaa gaggeessaa garuu miliyoononni sochiif hedduu rakkatu. Duulli bakkeewwan hawwatoo biyyattii haa daawwannu jedhu ka paartii badhaadhinaan leellifamu jaalala biyyaa ibsuuf biyya ofii abuuruu ka jedhu kan of keessaa qabu akka qaama biyyattii hedduun nageenya bifa qabuun keessa socho'uu danda'amutti akeeka. Garuu kun daawwannaa lammiilee sadarkaa jiru walii keessa jiranii fi sochii jiraattota idilee kan waliin dha'uudha. Mirgi walabummaan socho'uu ka gulantaaniin ilaalamee kennamu miti. Hundee mirgoota dinagdee fi siivikiiti. Gabaasaawwan Komishinii Mirgoota Namoomaan ifoome akka eerutti maxxansa kanaanis akka barraa'etti daandiiwwan lafoo naannolee biyyattii bakka hedduutti sababa rakkoo nagaa gama lamaa mul'atu cufaadha. Kanaaf yeroo mootummaan walabummaa sochii eegsisuu dadhabu lammummaan bakka takkatti hidhamanii murtaa'uun taa'u ta'a. Paartiin biyya bulchu dhugumaan akka gaggeessisaa jedhu sochiin namaa fi meeshaalee badhaadhina biyyaaf murteessaadha jedhee amane
tarkaanfii dhugaaf karaa kennuu qaba. Kana jechuun buufataaleen kellaa seeraan alaa ka'uu, toora geejibaas to'achuu qaba. Sochii nagaa konkolaachiftootaa mirkaneessuun namoonni sodaa malee akka imalan mirkaneessuu danda'uu qaba. Haga sanatti atoobisiin muummichi ministeeraan konkolaachisaa jira jedhan dhugaa lafarra jiruutu hin taane ka yaadaa qofa ta'ee hafa. Warreen lammiilee biyyattii sadarkaa gaggeessaa oliirra jiran yeroo geejiba qilleensaa irraan eegumsa hidhannoo, helikoophtaraa fi kaameraan deeggaramanii socho'an miliyoononni ammas buufataalee to'annoo kellaa harka warra nama butanii fi sodaatti rakkataa jiran. Biyya gara fuulduraatti fuudhanii konkolaachisaa imalchiisuuf gaggeessaan kamuu lammiin biyyaa walabummaan akka socho'u mirkaneessuu qaba. Sanarraa kan hafe wanti ta'uu agarsiisaa qofa. Egaan dhaggeeffattoota faana keelloo odeeffannoo nuti dhimma kana qabannee isin biraan geenye kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii wal fakkaatuun hanga walitti deebinutti nagaannoo tura. Kallo Media.